Gaaf tokko beela'eeni konfiraansii tuun deemu mandara tokko gamatti arge. Achi geenye mana sanaa waa margine dammasinee nyaanna dhee gaafan ga'u garuu lakkaa inni yeroo dhumnee geenyu mandara warra dhumaniiti. Hawultii irratti isa qorqorroo saaraa namni ijaaree magaalaa wayiin seeyyan. Warra dhumaniini xaafiin kuntaalli tokko birrii tokko ta'e yoo hin gammadu. Hin gammadu. Dubbadhaa hin gammadu. Maaliif du'aadha. Miliyoona kana irratti moo yaaddaa? Du'aadha. Isin warra du'a moo warra jiru? Warra mooraalee qabuudha. Harka keessan ol kaasaa. Warri waaqayyoon qabdan waan nyaattanis waan uffattanis lafa jiraattanis hin dhabdan. Kanaafuu bara miidiyaa tettee dhuma asirraan immoo yuutuubiidhaan waan haacobaalaa jettee waan barbaadde haasa'an ooliin. Sittaaf haasaan beektu taanaan dhiisi. Warra haasaa bareedaa haasa'an immoo haasa'anii. Ishi toleedha. Waaqayyoon gargaara. Dhuga saaxinii malee ofiin owwaaliin fayyaa abbaa nagaa. Mega baaf ta'uu hin jedhin waaqayyo kan gabaasin taasisin maal nagaamini nama guddaa ta'e dhiyaadhu. Gurbaan hin fuudhe meeqa nyaata? Hojjetaa wangeelaatti lallabaa waaqa jabaa immoo qaba. Akkasuma mana biyyoo tokko fudhadhee irraan gadee mana namaatii deeme. Dadhabbii godhattee garuu miindaan koo suni mana kiraayinarraa kaffaluu dadhabdee nyaatas ta'ee egaa korraasii beektu ishee durii. Beektan maal isin namoota kana maatii maatii beektu? Beektu attamitti boba kan ijaarsaan atti mime? Maaltu ta'e? Maal keessa? Shiboo? Kiiboordii keessa? Maal keessa? Waan akkasii qodaa akkasii tokko. Ishi naaftaan itti nammee kirriin immoo keessa maaliin gototamti? Maaliin? Yeroo isheen gubattee kadhuntu maaliin keessa ol baati? Marfeedhaan. Marfee kulfiidhaan keessa argi. Sirrii mini? Maanni ati ibsaa boo'ifataa turte qofaatti. Miti oo. Arri ishee mootuun beekame maal nama gooti? Maal nama gooti? Ijallee nama jaamsiti. Kan akkasii kana naaftaa sin bitan nagaadhee dur naaftaa bitatee gala namni. Barrisaa sin darbe miniire? Hin darbe? Hin darbe barrisaa? Yoo ibsaan iddoo hundaan geenyellee barrisaa maal ta'e? Darbe.